Mootota afran addunyaa tana bahaa hanga dhihaatti kaabaa hanga kibbaatti bulchan keessaa isa tokko. Mootii gara laafinsaa fi raaxmannii onni isaa keessatti qollee hin jirre ture. Ummata zamana mootummaa isaa keessa ture azaaba addunyaa dhandhamsiise. Nama yeroo jalqabaatiif baallii takkaahuu taaja dahabaa mataarra kaayyate ture. Seenaan isaatis kitaaba Injiilii fi kitaaba keenya Qur'aanaa keessatti illee himamee jira. Baxraanummaa fi if goggoduun isaa hanga Rabbiif hin ji'u takkaan isa geesse. Wallaalummaa isaarraa kan ka'e mootummaa harka isaa jirtu rabbummaa kiyyaaniin arkadhe jechuu ture. Mootichi kun mooticha ibidda guddaa shidee Nabi Ibraahim alayhi salaam ibidda keessa darbisan. Mootummaa isaa guddoo sanii fi baxraanummaa isaa ta'uu hanga dabartisan Rabbiin biimbee xiqqoo takkaan tafunyaan isa seentee surrii fi sammuu isaa mana godhattee nyaattuun xumure. Mootichi nuti baannu kun Namruud binu Kana'aan jedhama. Viidiyoo keenya irraatiin seenaa mooticha kanaati waliin laallaatii nafaana tura. Akka nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam jedhetti addunyaa tana xarafarraa xarafatti warri bulche mootota 4 turan. Isaan keessaa 2 islaama, 2 ammoo warra rabbitti kafare. Lameen islaamaa san Nabi Suleymaanii fi Zurqalleel alayhi salaam. Lameen rabbitti kafare ammoo Namruudii fi Buxtun Nasr. Namruud nama yeroo jalqabaatiif mootummaa addunyaa tanaa xarafa hanga xarafaatti rabbiin itti kenne ture. Magaalaa guddittii yeroo sanii Baabil teessoo godhachuun guutuu addunyaa tanaa hoogganuu ture. Baabil lafa ammaan tana Iraaq jennuun tana. Mootichi kun gara jabummaan beekama. Zamana mootummaa isaa waan duraan namni hin beekne hedduu godhe. Ammallee jaarmee hedduu jaare. Fakkeenyaaf magaalota akka Aakaatii fi Naarook akka taarikhni odeessutti gara waggaa 400tti dhiyaatu mootummaa isaatiin addunyaa bulchuu ture. Yeroo Nabi Ibraahim alayhi salaam gara tawhiidaatti nama yaamuu jalqabe oduun tun Namruud geesse. Namruudis waraana isaa ajajee akka Nabi Ibraahim fidan isa godhe. Yeroo Nabi Ibraahim bira dhufu eenyu rabbiin kee jee gaafate. Nabi Ibraahimis rabbiin kiyya haa ajjeesu haa jiraachisu jee deebiseef. Namruudis anuu nin ajjeesa nin jiraachisaa warjee nama 2 kan murtiin du'aa itti kennamte mana hidhaatii baasee tokko ajjeesee tokko ammoo bilisa gadhiise. Yeroo kana Nabi Ibraahim alayhi salaam rabbiin kiyya haa aduu bahaan baasee dhihaan galchu ati mee yoo rabbi taate aduu dhihaan galte tana dhihaan baasii bahaan galchi jeen. Namruud irra deddeebiidhaan qoomii isaa duratti waan Nabi Ibraahim jeen godhuu dadhabuudhaan qaanyawe. Yeroo kana Nabi Ibraahim ibidda guddaa shidanii keessatti darbuu murteessan. Akkuma murteessan ibidda guddaa shidanii Nabi Ibraahim alayhi salaam keessatti darban. Garuu ibiddi Nabi Ibraahim alayhi salaam hin gubne. Dhumarratti Namruud rabbiin biimbee xiqqoo takkaan mootummaa fi baxraanummaa isaa goolabe. Biimbeen funyaan isa seentee sammuu isaa teessoo godhattee nyaachuudhaan akka maraataatti gidaaraan iftumee waraanaa fi namoota isa dhiyoo jiran kopheedhaan mataa keessa natumaa jechuudhaan kadhachuu ture. Seenaan Namruud asirra dhumti. Viidiyoo kana laayik godha akka namoota hedduu bira nuuf ga'uuf. Yoo chanaala keenyaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhadhaa. Akka viidiyooleen nuti gadhiisnu hundi yeruma sanitti isin bira ga'aniif waan nu daawwattaniif galatoomaa.